الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فجزاه الله عنا خيرا ما جزى نبي عن أمتي ورسول عن قومي فصلوات ربي وسلامه عليه. ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلين خيخ إسلاما بكجر تنتي إرغانتي يتنسي هاجيسو إن شاء الله. بلين سومنا خنا وهي ولي قدوم فينا أكستي واتقشو نقر قدوم فنا ولي في نقر واني نقر رمضان لالكسو أحكامه واي أحكام رتي سيرة رمضانا وار رمضانا خيسا قدو قبني في ديسو قبن خنا إن شاء الله سيرة رمضانا أحكام أولاغالي وانش سومني رتي فيانا ماتو سومني خلين أغر اتي ايغتن قشاشة إرا ايغن سومنا خنا چاليسو سومنا خنا نغر أكربين فرسنتي سومني نغر سومني خنو راك ايبالو داف hawaasa keenya agarree soomansiisuudhaaf karaarra jira toorarra jira jechuudha. Hawaasa kana sheekotii soomansiisa. Hawaasa kana ummata diin beekuutu hoogganaa jechuudha. Tanaaf soomanni ummata akka fayyaa ta'uuf soomanni hawaasa keenyaa akka soomana bareedaa qeebaltii qabu ta'uuf akkasitti callaa qofa akka isaanii calleessinee waan ijee fi girdii hin qabne inshaallah anga danda'amutti akka eeggatanii jecha kunoo toorarra jirra. inshallah amma daawa eegaluuf hin deema. niyyaa fi soomana akkamitti wali hinaaji. na'am anniyatu niyyaa jechuudha. soomana keessatti niyyaan akkamii wali hidhamti niyyaa fi soomanni jee gaafate. niyyaan ruknii soomanaati. soomana rukniin isaa rogni isaa soommanni irra dhaabbatu tokko niyyaadha jechuudha. yoo niyyaan san hin jiraanne soommanni nu rogon qabu jechuudha. bakka irra dhaabbatuun qabuu taha jechuudha. duuba rukniin soomanaa niyyaadha jechuudha. niyyaadha. wamaa umiruu illaa liya'budu llaha mukhlisiina lahu ddiina. kana jaa rabbiin waan ajajamneeya rabbiidha gabbaruu malee in ajajamne mukhlisiina haala isaa qulqullaa'oo ta'anii qulqulleessoo ta'anii diina ibaadaa. ilmi namaa waan ajajamne yaa wamaa umiru waan ajajamne illaa liya'budullaha akka rabbi gabbaraniif malee mukhlisiina lahu haala isaa qulqulleessoo ta'aniif rabbi diina ibaadaa. tanaaf ibaadaa qulqulleessuun hin agarree niyyaadhaa niyyaan namaa fayyaa ta'uudha jechuudha. niyyaan namaa agarree jiraachuudha. tanaaf innama al'amaalu binniyyaat bakka birootis hojiin ilma namaa niyyaadhaan sabattiya. akkana jedhu innama likulli imri'in maa nawa. ilmuma namaa cufaafuu waan inni niyyatee jiraa je niyyarra gad dhaabbata jechuudha. jallaabni dalagaan jallaabni siidhaa niyyaadha. dalagaa takka jallaabni siidhaa niyyaadha. bikki isiin irraa bobbaatu xaabiyaan siidhaa mannaariyaan siidhaa niyyaadha jechuudha. wanni jallaaba hin qabne wanni bakka itti guduunfan hin qabne dalagaan taatu beeka baraarii taati baraarii. tanaaf soomanuudhaaf dura niyyaan jiraachuu qabdi. niyyaan tun akkami? niyyaan tuni soomanni kun soomana fardiidhaa yoo ta'e soomana amma fuulatti deebine kana soomana fardiidhaa kana yoo ta'e niyyaan galgalaan buluu qabdi jechuudha. niyyaa namtichi soomanu galgala bulchuu qaba. soomanni immoo yoo sunnaa ta'e galgalallee bulchuu ni danda'a ganamallee
yeroo man agarree sa'a lama sa'a sadii sa'a afuritti yoo qonqoo nyaatin san dura an soomana jee soomanuu ni danda'a qonqoo dhabee jechuudha. garuu immoo soomana fardii yoo ta'e niyyaan galgala buluu qabdiya. hadiisaa jira man lam yubayyiti siyaama min al-layli falaa siyaama lahu. namni nagarree soomana galgalan bulchin soomani isaaf hin jiruya. soomani galgala buluu qaba. galgala bulchuu qabda niyyaa. boruuniin soomanaan eedana si keessa buluu qabdi jechuudha. akkasitti soomanni bari boruun agarree bakka harkataa jechuudha. man lam yubayyiti siyaam kana jee nabii sallallahu alaihi wasallam namni soomana halkan hin bulchin falaa siyaama lahu soomanni isaaf hin taanee je. kuni gaafa soomanni fardii tahe jechuudha. yoo soomanni sunnaa tahe immoo niyyaan galgalallee kan buliin ganamuma waan nyaatu manaa dhabee waan ogguu dhabee abwaan firraa hin soomana jechuu ni danda'a jechuudha. akka nabiin sallallahu alaihi wasallam hal cindakum shay'un jee gaaf tokko dhufee waan qabdanii waan afaan kaayyatan jennaanu hin jiruu jaan fa inni izan saa'imun eega kasaati an firraa hin soomanaa jee jaan nabiin sallallahu alaihi wasallam akkasi soomana sunnaadha yeruma feete eegaluu ni dandeessaa jechuudha. yeruma feete ganama sa'a lama sa'a sadii sa'a afuritti achumaan jechuu sharxii san dura qonqoo nyaateen jechuudha. tanaaf soomana kaan immoo fardii niyyaan galgala buluu qabdi jechuudha. niyyaan galgala buluu qabdi. niyyaa galgala buluu ogguun jiru kana galgala makriiba booda soomana furanii nawwaytu sooman qadiin jedhan jechuudha. akiyyaa miti akkasii miti. التلفظ بالنية نية نجري أفان رتي أسم باسن دور كذا النية محلها القلب نية بوتان سيدا قلبي داوي وان قلبي را كميت أفان رتي أسباس داو نية بوتان سيدا قلبي داور وان سيدا بوتان سيدا قلبي دا عرب رتي جباسون دور كذا تنافو التلفظ بالنية سنيوسون تان تجندي خينيا جوتنا نويت سوما غدي أنا داي فرد شهر رمضان عادي سنة خجان سنجت قيامتي قال ما نيا بلشت بروني سومنا تناف نيا نكنته قبدي جتشور خمبرو غافي سو علماءين ده سنة كجان علماءين نميتشتكو سومنا خنا غوتو صدمني سومنا أجيه غوتك نيتامو مو قالوا نيا تشوك أباجان قالوا سومنا خنا هل كان الراو سومنا نيا تشوك أبامو moo guyyuma tokko gaafa soomani dhufu baatii tanii soomana jee ni geessii jaan baatii ta'e oggu takkas ni jechuun gariin ulamaa'in akki ja'an soomana kananiin soomana ja'anii takkittiin ni jechuun baatii guyyaa 30 ni jechuunis ni taati ja'an garuu arji halqooliin jechi irra caalu jecha duraasan halkanuu bulchuu niyyaa halkanuu niyyaa haarawaan bulchuu saniitutu irra caalaa ja'an. tanaafuu ummata keenya niyyaa nagarree galgalaan bulchinee soomana keenya akkasii niyyaa galgalaan bulchuu qabnaa jechuudha. boruuniin soomanaa ta'ettu